Yoo amma lolli Suudaan fa'a lolaa jirti. Suudaaniin lolaa jirtu keessa manni akka ijaaramu beektani karaan akka ijaaramaa jiru. Suudaan amma fakkii bakka lola jirtu Suudaan. Suudaan keessa namni osoo nyaanni bulaa ni nyaata. Jiruuf yoo hubata. Kuun lafa qotaa, kuun hin daldaalaa. Dhiisa Suudaan. Filisteeniin ni qotan lafasi. Maaliif? Meeshaa lolaa gurguddaadhaan. Bitee gurguratan. Daabboon ni jira, shaayiin ni jirti, wanni nyaatan ni jira, uffanni ni jira, ni bitataa, ni dalaga. Wanni nama keenya qabatee namni yeroo maraa deemu takka jira, wanni isin adda baasuu barbaade. Misooma jechuun jiruu ilma namaatiif isa jalqaba Rabbiin ilma namaa tokkoof. Namni kun waan hundatu qullaallee deemuu danda'a. Qullaa akka haadha garaa bu'eetti. Mana malee illee jiraachuu danda'a. Wanni jiraachuu hin dandeenye maali beektaa? Nyaachuu. Qilleensatti aanee jennee baafannu kana nyaata dhugaatii jechuudha. Misooma jechuun akkaataa itti nama kanaaf rakkoolee namni kun qabu ittiin furtuu jechuudha. Karaa tolchuu, manoota ijaaruu, sisteema tolchuun waan siif akkaataa itti wanni ati nyaattee dhuddubsiifitu. Bishaan asabii irra dubbannu kun balbala galaanaa maal jennu kun bishaan abbaa dheengadda akkasii dhamee kunoo waan nyaata saniif namaa kaleessu. Bishaan ummanni kun akkaataa itti nyaanni qorsi wanni hundi isaa jiruu ilma namaatiif ka waan ta'u kana ittiin argannu jechuudha. Uummata miiliyoona 130 ol qabdi biyyattiin Itoophiyaadha. Keeniyaan faati yoo guddate miiliyoona 40 akkas qaban. Biyya Afrikaa warra guddaa miiliyoona 40 biyya miiliyoona 7 8 5 qabdu jetta. Miiliyoona guddaa 50 yoo guddate 60 70 biyyi guddaa miiliyoona 130 qabdi. Miiliyoona 130 kanaafi akkuma rooba samii irraa eeggannu rabbii keenya irraa nutti nutis tattaafannee namoonni kun waan isa barbaachisan dhiyeessuu qaba mootummaan kun. Nageenyi barbaachisa. Yoo garuu nagaa qofa eegna jenne nagauma eegnu kana yuuba nagaa eegsisuudhaan maal barbaachisa? Amma shaneen faannoon warri biriin shaabiyaan fa'aa Ijipti fa'aa qawwee qopheeffataniiti duratti mallaqaan baasanii ijaaranii akka waliin galle godhan. Ijoollee biyya arabaa naan jette. Ijoolleen biyya arabaa bar ijoolleen karaa nagaan deemtee haadha abbaa ofii gargaaruu biyya ofii guddisuuf deema dalagaa jiran xiqqaa. Bakka sadii afur adda baafne ijoollee biyya arabaa. Namoota biyya arabaa ijoollee qofatti. Namni biyya arabaa jiru warra dalagatee maatii ufillee gargaaruu jira siyaasa keessaa bilis ta'e. Dalagatee uf jijjiiruu. Kalammataa ka ufillee jijjiiree biyyaallee dalaguu jira. Kan sadaffaa kan waan takka keessa hin jirre biyya jijjiiruullee waa dalaguutti hin jirre jira. Biyya kana irratti dalaguu jira. Maaliif? Liqimsaa waan achiitti kennan san qofatee biyya kana diigu jechuudha. Nagaa tamma keette kana warri jeegaa jiru tokkoffaan akkuma biyyoota Awurooppaa Ameerikaatitti warra biyya Arabaa keessa taa'ee buusii buusee shanee wajjin faannoo wajjin obboleessi keenya nama duratti imalli keenya gara sabii kaa'ee isa kana. Eessa taa'ee biyya alaa jira, ijoollee isaa jirti, inni ala jira, faannoo gargaaraa, shanee gargaaraa, shaabiyaa gargaaraa, Ijipti gargaaraa irraa waa buutaa jechuudha. Eenyu miidhu jira biyya. Namni biyya alaa bahe, namni biyya alaa jiru seera siyaasaa warra barateef addunyaa keessatti dippiloomaasii biyyaa ta'a malee osoo biyyuu rakkoo qabaatte yoo biyyi sun sadarkaa hamaa jiraatte namni kun namni maqaa isaatiin biyya san bulchaa jiran gaafa nafxanyoonni Itoophiyaa bulchan kan Itoophiyaa keessan lolli ilmi namaa gabbuufamee gartee fakkeenyaaf uummanni walloo kun yeroo sa'a takkaaf cinaa keessan namni 19,000 bakka takka ajjeefameef olumaayiin 7,530 yoo bakka takka goorramtee jira. Boruu meedaa. Warri isaanii kan biyya alaa jiru Ameerikaa, Faransaay, Jaappaan jiru maal jedhan Itoophiyaan biyya nagaati nagaa qabdii jedhan. Isaantu biyya bulchaa jira nama ofiisan cinaa dhaabbatanii jechuudha. Gaafa TPLF manni hidhaa Itoophiyaan mooraa waraanaatii fi bakki hundi guutee Reed Cross fi Amnistiin Human Raayitiin biyyoonni addunyaa rakkoo Oromoo kan arganii kaayanii warri TPLF kaala jiru dippiloomaasii isaaniiti. Nagaa Itoophiyaatii fi mootummaan kun jabaa ta'uu fi kataba sablammoota mirga kennee mootummaa nu godhee bulchaa jiru jedhanii lafa kaa'anii. Hadda gaafa Oromoon biyya bulchitu nu ga'ee nu dhufnee galchine Oromoon ala jirtu harka 99.9 eenyu tumsiti. Maqaa Itoophiyaatiif maqaa mootummaa hadda jiru kana dhiiganii ka dadhabe gaaf kan TPLF waliin gaaf kan Gimboot Sabaatti waliin gaaf kan Shaabiyaa wajjin gaaf kan Ijiptii wajjin hiriir nubbanii duula maqaballeessi warri silaa ambaasaaddara ta'e mootummaa kana jabeessee yeroo kenneef yoo hin taane bar mootummaa hamaallee gargaarii miti. Yeroo kennitee fi yoo inni hin taane goota godhame jechuun waa'ee ijoollee biyya arabaatiif sii kaase. Ifatti
viidiyoon lafa jira. Gaafa jalqaba Suudi Arabiyaa keessatti namoonni hedduun dardarriidhamu. Ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtu maal jedhu? Duuti jedhe. Tokko maal jedhe? Qawwee 12 bitee erge marru jedhe. Tokko qawwee 7 jedhe. Hedduu ijoolleen dubbatan ifa baanii viidiyoo jedhan lafaa qabu. Nuti qawwee binnee horii dalaganne waggaa meeqa? Marrotti erginee TPLF cinaa dhaabbannee faannoo cinaa dhaabbannee mootummaa mujriima kana kuffisuuf kaani manidhaa keessattis gaafa asii baane mootummaa Itoophiyaatiin mootummaa Suudiillee ni diignaa itti ijoolleen sun. Balaan Suudiin gaafas qabatte haga dhatti lammii Itoophiyaa guutuu isaa onkuraa jirti. Namni Itoophiyaa haga qabamee jima wajjoora qabamee mormi irraa ciccite eegatan. Haga ammaa deemaa jira. Ijoolleen hadda Suudi Arabiyaa keessa mukooli suuxutuuni ergaa diinni sun fuudhee kaaye. Akka gaafa TPLF jirtu gaafa naftanyoonni bulchitu hojiin kun hin dalagan. Kuma dhayyaa baqataan inni namaa. Hadda garuu Oromoo ofiin jechaa jiru Oromoo kana keessatti Arsii Harargee Shawaa Walloo jedhanii mukooli suuquuf kophee ol nyaachisuu fi makiina lafa rakkisuu qaama saalaa irraa ciruun yeroo kana keessa eenyu dalagaa kan warra biyyaati miti. Akkuma biyya alaatti dalagaan san biyya keessatti birrii ergamee haadha abbaa isaanii teekst meseejiidhaa fi yuutuubii fi tiktookiidhaa fi maal jinni kanaan as bubbabamee iyyamuu malee keessaan iimoodhaa fi waasaappiidhaan ijaaramee kilashiin bitamee biyya keessatti namni keenya dhumachaa jira jechuudha. Ragaan fagoo sun kabraa guddaan as gubbaa namoonni taa'an kun dhaqi tiktookii oktiyyaati littullee warri kun tiktookii hadha seenan warra taa'ee bara ijoollee teenna hadha mukli suutu tana gaafa lola lammaffaatiin fakkaate gaafa Walloo fi gaafa Arsii Harargee kanaan duraatti alarraa kilaashii 25 bitan nama haadha abbaan gargaarre ala taa'anii kilaashii 25 bitaniiti Arsii bitee Harargee bitee nama kishi rabbi naa dhiisu bitanii ittiin naqaa isinillee waliin jedhan jechuudha. Ammas gubbaa ta'a ilaala. TikTok kana Facebook kana gubbaa teettee kun as baatee barifatte. Nakkeessa keenyallee nullee akkana goone nullee jaba waraana gaaraa qabna kana qallaa jetti. Ifatti. Amma obboleessi keenya asirraa duratti dubbatee nama mujriima waan san dalaguuf faannoo wajjin dhaabbatu irraa dubbatanii ijoolleen as gubbaa teettee hadha bara ani ajjees mukatti suuqi viidiyoo waraabe namni meeqaan tattaaf godha sheer gochaacha ilma namaa. Waan seenaa Oromoo isa ilmi namaa bineensi osoo afaan beekee bineensi nu balaaleffata bineensi gaagalu kun osoo afaan beekee afaan hin beeku malee akka nama viidiyoo wal gargaaree ajjeessi qali akkas godhi biyya afaanitti tuqi nama jedhu gartanii jalqaba Oromoo malee saba tokkollee na gargaaru yoo agartan naa fidaan jiru saba tokkollee akkas gubbaa oolla kuni maaliif dalagan eenyu dalage gaafii tanti isin gaafattee nama hedduullee deebisanii ta'a isintu dalage warri gaafii kan gaafattan. Mootummaan kun waa badaa jiran mootummaa keessatti yes. Maal jettee shaneen duruu jira shanee amma maali bartee gabbaatee shanee loltee gaafa TPLF shaneen gaafa TPLF jirtu asmaraa teettu dabarsummaa Oromootu ture akka uummata keessa deemee uummata finfichee seenu. Gammoojjii keessatti dubbii ala kaatee lolaa ture. Hadhoo fiddanii warrummaa as teettanii mataa nu nyaattan kuni kilaashii itti bittanii waa mara gootanii haadhaaf abbaa keessan bobaa jala naxxanii teekst meseejiin gargaaraa jettaniiti. Ubbi wal calaa jiran mootummaan kun jedhee ilaalee dhugaa eenyu ajjeesee eenyu dhiisa. Shaneen bara Oromoon harka 175 shanee turte bara amantu godha. Oromoon shanee turte eenyu fixee eenyu dhiisa. Ambilleen fixaa inni illeen fixaa eenyu dhiise ajjeesaan jiru. Ilmi gaara jira haadha abbaan manaa gargaara. Eessumni adaadaan hiriyyaan isaa asii gargaara. Ambilleen uqalee lullee ol qallaa. Akkam warreen mootummaan kun ni dhiise garuu hin dhaqanii. Mootummaan dhiise arginaa wal qaluu eegalan. Mani dhaatii kan baasee rashanaa mootummaa baasee rashanaa. Isinuma rashanaa jira. Barganda Amaaraa keessatti adda yoo isin gartanii hojjami gundar baddaa yoo tambar ibiddatti bobaa jira bare ibiddi. Karaan hin jiru bara namni bahee hin galu bara. Namni Amaaraa gabbaa seenu namni TPLF hin gabbaa seenu isin Oromoo yeroo kan tanii osoo adda qubanuu as qabdanii mootummaa kana kennamee badaallee haa ta'u ni ilaalla. Akka bikalee olii kennetti. Bari uummanni TPLF bari Tigraay uummata miliyoona 6 kan nutti himan. Isaan himatan miliyoona 6. Miliyoonni 6 waggaa 27 wal gargaaree nu bulchi. Bulchanii balleessanii sun seenaa dubbata. Uummanni Amaaraallee akkasuma yoo guddate miliyoona 10 yoo guddate. Waggaa 150 nu bulchi shafaxee walii galanii. Oromoo maaltu hadha isin nyaatee gabbaatanii gartee muka namas walis suuquu eegaltan.
Arsii keessatti eenyu arsii fixaa jira. Wallagga keessa eenyu wallagga fixaa jira. Tuulama keessa eenyu aganuma gandi gartee haadha rabshaa qabu. Booranaaf Gujiileen biraa galte. Maaltu addatti Oromoo kutaa 11 keessaa kutaa 3 kan ibiddetti qabu. Kutaa 3 kan ijoolleen haadha mukoolii Suuxurraaf Suudarabiyaaf Ameerikaa keessaa bar namni gartee dhaaba maraa gargaaru. Namni Gimboota Sabaatti illee gargaaru. Namni Shanii illee gargaaru. Namni Kafaa illee gargaaru. Namni TPLF illee gargaaru kutaa 2 3 bada. Kun kata'e isinitti mana gaaggaaritti. Kun kata'e nu keessa nafxanya jira. Ilmaan xiqqaalaan nafxanya. Miliiniki ilmaan nu keessa ture. Gaafa Haayile Sillaaseen bulchite. Haayile Sillaaseen ilmaan nu keessa ture. Gaafa Dargii bulchite. Dargiin ilmaan nu keessa ture. Gaafa Mallas nu bulchite. Mallas ilmaan nu keessa ture. Hadha kunoo tanu jeeqaa jirtu isi. Ammaacha immoo nu jeettu. Maaliif diqaalaan dhalatu ammaacha. Ilmi amma dhalataa jiru diqaalaan qabu. Biyya bulchuu jiru raayyaan isa biyyaallee warri gartee mootummaan biyya bulchaa jirullee ilmaan Oromoo diqaalaan dhiisu akka gartee waraanni olii gad deemee maqaa milishaatiin maqaa waraana kaleessa gar ganda achii dhufee namuu keessatti diqaalaa wariyaadha. Hadha ilmaan san ofirraa dadhabne tamuka ilmaan Oromootiif suututuun kophee wal nyaachisu sun diqaalaa san. Namni rifaatu hin qabne foon foonii rifata. Rahiimni rahiimaa rifata. Dhiigni dhiiga ofii irratti hamtuun dalagu. Kanaaf gabaabdumatti na uffalchallee mootummaan ila kunoo namoota kuma hagasii seera dhiyeesseera hidhaa jiran. Kuma hagasii dhiyeessuu deemaa jira. Hattuullee warra isin waliin dalagullee garuu dhaqan biyyaa bahuu hin dandeettu gartee warri namarratti akka dalagan. Ka arge guyyaa qacan gochuu jira. Laal taayee danda'aadhaa nama paartii badhaadhinnaati akka mirgaatti. Badhaadhinna jechuun hin deetta mataa isaa. Badhaadhinna. Gaafa yakka dalage mootummaan kun biraan kunde. Isinii galee Lammaa Magarsaa nama paartii kana wajjin gartee kaleessa abjuuf wajjin waa dabarsa. Gaafa inni akka dalage man kun. Seenti tokko lama namuu ka yakka dalage mootummaan kun biraan dabu. Abira dabrullee ni jira akka. Maali? Bar mootummaan kun akkitti dhaabbate akkitti as dhufu. Oromoo irratti hireen kuftee Oromoon gartee hiree harkaa kuftee kana hin barbaannu itti dheettee jechuudha. Ijoollee kaleen oppiidoo jennuun warra nu kalee qubatti qabnu gartee. Isaan santu ba'aa kana baate. Jaalanne jibbine. Osoo oppiidoon 4 kiiloo jiraachuu baatte. Mootummaa san dabarakee jiraachuu baatte. Beeytu akka naftanyaan deebitu hangoorratti. TPLF litteemi Ameerikaan faate illee nu kenniti. Naftanyoota kenniti. Jarri maal nu gootti? Sanyii ta'een akkuma dhanu dhaadatan nu duguugde jechuudha. Hadha oppiidoo nu arrabsinu santu badduun sun gartanii. Isitu kabajaa nu godhee nu deemaa jira. Kun rabbi umrii jara haa dheeressu. Jeneraalota keenya kalee obsanii daangaa biyya kanaa keenya haqaaqitii keenya guyyaa takka baatii jedhanii as keessatti waggaa 60 70 sareen isaan nyaatte gartanii gammoojjii keessatti dagna san todhas bahee maqaa keenyallee tiksee dhaadadhee duratti maal isin himaa turan waan akkasii dhaadadhee musan bar anaaf hin dalanne bar abbichuun addan dalagu bar waan san dhiirummaa jabummaa beekumsa qabu kana osoo hadha jiraan fiild maarshaal Biraanuu Juulaa fa'aa jeneraalonni keenya tartiibaan jeneraalii Mardaasaa fa'aati. Jagnoonni kunniin osoo hayyoonni kunniin osoo haadha leencoleen kun jiraachuu baatte wanta godhuu hin danda'u akkuma Lijiyyaa osoo nyaatanii nyaatan. Akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu nyaatanii nyaatan silaa gartee abbichuullee. Kanaaf wanni isin jiru naaf tolchaa hiree warra taanu isin kenna. Nuti bara ofirra wallaalle malee bara ajjeesuu wallaalle lakooti. Isaan illee akkas barbaadanii maa ajjeeftan jettanii yoo ajjeestan illee barisuma ajjeesan maa akkas guutan kaabotanii jettan. Eegalamee jira. Isaan guyyaa irraa xiqqaate yoo xiqqaate nam 20 30 ajjeefama amma ijoollee Oromootiin qoqobaa maaliif faannuudhaan ijaarsiisan kaa. Wanni mootummaan kun godhe ijoollee tanaa galtee guyyaa takka agaltuuf. Eenyu waliin ajjeefnuuf dhiisanii wallaallee sodaanne. Eenyu ajjeefnaaf waggaa torba kennamee galte ta'uu batte Oromummaa qabdu dhugaa saba kanaa galtee galtu. Kunoo waan godhan hin qaban. Waan godhan hin qaban. Warri deeggarullee isin kadhatanii dadhabanii waan isin godhan hin qaban. Isin gaddeemuu jirti balaan. Na gurgura abbootte Oromoo mammaakte na gurgura abbootte gurguraallee bootte jedha. Naga buusaa jettanii bar naga buusuun kaa warri mootummaa kana jalatti hin bulu jedhee akka godhan godhu qawwee harkaa qabu qawween gaafatan. Harka qullaa jiru mana seeraa dhiyeessan. Kanumaan baramma yoo mootummaan gabbahee kaanis guuree seeraa dhiyeesse ka qawwee harkaa qabullee mataa irraa buqqise akkas gootanii jettanii jechuudha. Yoo wallaalle anaa fi caalaa yaaddu ijoollee manna dhabiyya bulchaa jiru kun warra wareegama kafale. Warra kaleetiin bigaallaa jedhanii ni bara. Kanaafati badhaala ta'ee kijibna. Warra kaleessa bar
namni isin gartan kunniin tuffatamee fuulatti tufamee xiqqaatanii bara saree ta'anii sadarkaa dhagaan kana kan jechuudha. Dhiirti mataa gaqqabattee waan jettu Oromoon mammaaktee gaafa sii dabdee nama abbaa kee ajjeese waliin nyaadhu dhiirummaa dheessi hin jenne ilaala. Bakka sanii gumaa kafalachuu hin dandeessu. Mataa gaqqabattee bulteeti gaafa guyyaan kee ta'e irraan ta'e. Wanni xiqqi dalagamaan jiru. Awul ajjeesaa jiru. Mootummaa keessa jiraattu jecha. Kan nama saamaa jiru ajjeesaa jiru jira. Eeyyen hin jiru hin jennu. Ni jira. Yoomillee dhabamu hattuu fi guddina zaalim kanaaf isinii kenna hiree kaadha jiru garuu maali wanni ta'e wanni kun marti dhufe wanni gaafa mallasii lolli hin jirre rabshaan kun marti hin jirre nageenya yaadaan jiru jettan sanii miti nutu beeka nageenya gaafas Oromoon akka gaafa aan mallas sa'a takka keessatti fite mootummaan kun aga dhufee ofii illee jiraate. Walumaa shannee qabadhu abbaan fedhe haasitu. Waan hadha Itoophiyaa keessatti guyyaa takka fite. Bara Harargee keessatti ganda tokko nama 300 takka nama 300 foyi. Loon akka loon jalaan hamiru nama olii qabu. Dokumentari irraa dalmamee jira. Nama 7 kan lachadhaan eebbisa addunyaa fa magaalaa si keessa harkisan. Maniidhaati dhiirti kolaatii hadha bakka 60. Dhiirti teena kola ikaadha ilmoo argachuu hin dandeenye. 60 bara. Harki irraa cite, ijji keessaa baate, ka bineensi nyaate, ka bofa waliin hidhan, ka gadhaa dhabne. Kan dhufii ka beeku magaalaa Dodolaa ijoollee nama agartee ganda Arsii ilmaa Arsii beeku nam 10 warra digirii qabu. Barreeffallee bakka na ajjeetanii arginu. Nadhii gammada dabaladhu. Baqqalaa Dawaan Yoosef Baatii Bilisilee Cobaatii kana fa'a. Ashiqoo Abbaan Ashaafaa. Sini jagni kuni adda nu kan dubbannaami fuudhan kana buutee. Mana hidhaa Makaalawii jedhama Makaalawii kana ilmi namaa bardhiigaan ufqaltee ijoolleen bardhiigaan gidaara gubbaa katabde. Nama hagas dhumatee mana kanaa guuramee nu biraa. Nama hagas rasaasa irratti quba miilaa irraa haga harka isaatii irratti ani rabbarsanii halkan fixanii. Dhiira hagas gudeedan nafsa sagal nu gudeedan jettee katabde jechuudha dhiira bara. Dhiira nafsa sagal dhiira galchanii bara. Yuunivarsiitiin mana murtii ijoollee kana hidhees ni kennan ofolcha. Profeesara tokkotu Itoophiyaa keessaa bahe warra Amaaraa kana. Ameerikaa dhaqee gaafa achi bahe waan jedhe ati maal jedhanii lammii Itoophiyaa miti jedhe. Maal jennaan? Itoophiyaa waan gartee anaa nama jaarsa dhiisi nama dhiiraa irratti hin dalle maaliin gudeedan? Nama irratti dalatu biyyattii jedhee ni maddu jedhe. Maal jedhaniiti waan fiidhise maal ijoollee 9 gudeedanii jedhe mana hidhaa yuunivarsiitii Filoo of keessaa gahuudhaan. Keessaa si sagal namoonni gudeedan. An biyya kanaa himadhu jedhe. Sinigalee kanaaf kateeloon miillaan seenee miillaan irra bahe siyaasaatti bar waan guddoolee dhabne. Kanaaf dhiifama naa godhaa waan goonu waan garii lala warri ijoollee lafaa dhufaan faatti waan namni jedhetanii naa ta'inaa. Wanni keenya yoo dubbanne nama dhibdi akkasii na uffolchaatiin ni baatee mucayyoon sun gaafii si qofaan gaafii bareedduu gaafattee warri keessaa faannoo waliin dalagan ana nagaan asitti hima nama faannoo waliin dalage yoo adda dhagayan Oromoo wani buleeskeen waar maamatiyyummaa yeroo inni jara nutti faarsu keessaa ilma namaati kanam keessaa mul'atu malee dachii kanarra waan jiranitti fakkaatu. Warra hadhallee Oromoo gartee maqaa dhahee jecha saniin waamanii hadhallee heerri jaraa bara wanni biyya bulchuu maali jedhanii akka guuguudhaa jettee deemti jirtu. Islaama biyya arabaatti deebisu. Amma san bira dabartee maal hin deebisnu ni qallee finnaati. Ija teena dura qallee finnaatti warra keetti. Hadha warra kan waliin dhaabbatanii yeroo dubbatanii akka warri jedhe san nu baananii bara jecha takka nuun jennaan folchallee nagaan lamootii aansaan nuun jedhan. Oromoodhaaf duutii ni diqqaatti jedhan. Manni tole mara waan jedhamettanii gaafa gara seeraa dhufu. Hatta heera baatan tokko beektanii harree dhiisi gaallaan akkana ajjeefamnee nuun jedhan. Harree dhiisi. Nuun kun akka deebinee yeroo diina jala shulshulluuf guluuf nu warra diina keenya nuuf faarsuu gartee uf jala kaannee yeroo nagoonu dubbannu shadeeffaannoodhaa fi TPLF fi Shaabiyaanii fi Ijjibxanaa garaagarummaa takkan qabdu. Amma keetee dhagana siin jedha.